Kun chaanalii YouTube keessan chaanalii isin mana keessan teessan odeeffannoo fayyaa itti argattanidha. Maatii baay'ee horanneerraa maatiin keenya nu hordofaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Ammallee taanaan gatii kaardii tokko malee kaffaltii tokko malee namoonni maamila ta'uu barbaaddan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Sagantaan keenya akkuma beekamu dhimmoota garaa garaatti kan xiyyeeffate fayyaa garaa garaa kan isin biraan geenyu jalqabee jira. An Dr. Naafiyaan Geetuuti nu waliin tura. Afaan keenyaan fayyaa keenya fayyaan nabi. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa kun hospitaala keessan chaanalii isitti mana keessan teessan odeeffannoo fayyaa argattanidha. Dr. Naafiyaan Geetuun jedhama. Baay'een keessan nu beektu. Odeeffannoo fayyaa garaa garaa kallattii garaa garaan isin biraan ga'aa jirra. Tarii namni haaraan dhufee yoo jiraate yookiin YouTube koof maamila hin taane yoo jiraate maamila ta'uuf kaardii isin gaafannu tola yaalamtu subscribe kan jettu qofaatti bu'a mallattoo bilbilaa xiqqoodhaan odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan isin biraan geenyu nu hordofaa isin jechuu barbaanna. Sagantaa keenya guyyaa irraatan gaaffii na gaafatamee jira. Dhimmoota walqunnamtii saalaa fayyaa walqunnamtii saalaa wal qabatanii jechuudha. Dubartiin tokko durbummaa malee dhalachuu dandeessi kan jedhu gaaffii tokko ture. Lammaffaa immoo durbummaa walqunnamtii saalaa malee baruu danda'a kan jedhu gaaffii biraa ture. Sadaffaarratti immoo dubartiin durbummaa qabdu dhiisuu danda'a yeroo walqunnamtii saalaa kan jedhu gaaffii na gaafatame jechuudha. Kanaaf gabaabumatti jalqabarratti durbummaan maali kan jedhu waliin ilaalla. Akkuma beekamu qaamni saalaa dubartootaa qaawwa qaba. Qaama saalaa dubartootaa kunniin gara alaatii wanti haguugee jiru hymen kan jennu yookiin immoo membraniin haphii wayii jirti jechuudha. Membraniin haphii kuni baay'inaan akkuma beekamu qaamni saalaa dubartootaa qaawwa qaba. Qaawwi sun baay'ee dhiphaadha. Durbi tokko durbummaa qabdi yookiin immoo hymenii ishee dhiphaadha kan jennu yeroo qaamni dhiyaatti seenuu waan hin dandeenyee fi gara jalaanis ta'e gara bitaan mirgaan ni cita jechuudha. Bal'achaa deema jechuudha. Yeroo bal'atutti yeroo dhifamutti ni cita. Fakkeenyaaf amma pilaastikii yommuu harkistan cituu danda'a jechuudha. Ni harkifama. Kanaaf dubartii tokko miirri dhukkubbii hamaan itti dhagahamuu danda'a yeroo sanatti dhiiguullee dandeessi jechuudha. Kanaaf durbummaan kana waan biraa miti waan maddaa miti jechuudha. Akkuma beekamu hawaasa keenya keessatti yeroo baay'ee akka safuutti ilaalamaa jechuun akka dubartiin tokko qulqullummaan ishee kan mirkanaa'u isaanii jedha yookiin immoo walqunnamtii saalaa gochuu dhiisuun ishee. Haa ta'u malee durbummaan karaa walqunnamtii saalaa malee darbee reerilee yeroo itti badu jira. Namoota muraasa irratti ni mul'atadha. Uumamaan kanumti qaamni saalaa isaanii bal'aa ta'anii dhalatan darbee reerilee jira garuu mul'atu baay'inaan. Sababa kanaaf jechuun rakkisaadha. Karaa ogummaa fayyaa gargar ni ba'a jechuudha. Ilaalamee fakkeenyaaf dubartiin tokko karaa kamiin bade kan jedhu uumamaan dhufee kan jedhu adda ba'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabumatti maal jechuu barbaadeen afurtu jira. Tokko duudaa matee kan dhalatu jira. Kuni dubartiin kun dhiira wajjin wal hin qunnamne jechuudha. Karaa kamiin wal qunnamne silas. Kun rakkoo kana yeroo darbee sin barsiisan ture rakkoo kanarratti baay'inaan ibsa bal'aa isiniif kennaan ture. Yaaliin akkamii akka jirullee namoota baay'een keessaa kan qunnamtan illee jirtu yommuu waa'ee kana barreessu jechuudha. Yaalii baqaqsanii yaaluutiin xiqqoodha. Yaalii baqaqsanii yaaluu salphaa gochuudhaan saboota sartifikeetiin kennamaaf jechuudha. Xiqqoo durbummaan baduu danda'a yeroo sana waan ta'eef. Kan immoo tuqaa qabu argaa jirtu akkuma suuraan argaa jirtan tuqaa kan qabu jira. Kan sheeppiin isaa geengoo ta'ee jira. Kan geengoon taanis jira akkuma argitan garaa gara jechuudha. Kanaaf gabaabumatti maal jechuu barbaadani qaawwa isaati jechuudha. Dhiphina qaawwa sanaati. Sana immoo kan dhiphisu membreenii haphii jalqabarratti isiniif eeruuf keessadha jechuudha. Baruun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa malee akkamitti baruu danda'a kan jedhu darbee yeroo baay'ee ispoortiiwwan jajjabaa ta'an kanneen miila involve godhu jechuudha. Miila fayyadaman baay'ee dubartoonni baay'een ispliitii ta'uu danda'a, luka gaayii ol kaasuu danda'a. Ispoortiiwwan jajjaboon akkasii yeroo dheeraadhaaf yoo ta'e ni balleessu kan jedhu qorannoon tokko ni mirkaneessa. Kan biraa dubartiin tokko diriirfattee yookiin immoo dhagaarrattis ta'e lafarratti kufuudhaan mukarrattis kufuudhaan baruu danda'a kan jedhu qorannoowwan muraasa reerii baay'ee miti.
Gama biraani hawaasa keenya keessatti wantoonni jedhaman tokko tokko jiru. Dubartiin meeshaa ulfaataa yommuu lafa ol kaastu ni bada kan jedhu. Kuni waan saayinsii mirkanaa'e hin qabu. Irra caalaatti durbummaan karaa wal quunnamtii saalaa bada. Jechuudha. Dhaamsan qabu tariitii karaa kanaa badii jettanii sababa kan godhan jechuu barbaadeni inni guddaan jaalalli murteessaadha. Sababa kanaafi kana kanarraa kan kee baduu danda'a. Uumamaan immoo darbe reelii dubartiin tokkollee dhalachuu dandeessi kan jedhu gabaabaadhumatti yookiin immoo qaamni saalaa ishee bal'aatee dhalachuu danda'a kan jedhu isiniif ibsuu barbaadeni. Durbummaan waan addaa yookiin immoo seenaa addaa qabaatee osoo hin taane waan kanadha. Uumamadha. Kanaaf dubartiin tokko wal quunnamtii saalaa gootu qaamni ishee bal'achaa deema. Takkaan hin bal'atu. Kanaaf durbummaan salphaadhumatti karaa kanaatti kan bahuu danda'u. Dubartoonni hundumtuu immoo dhiiguu dandeessi kan jedhu gaaffinna gaafatan jiru. Baay'inaanii naannoon suni ujummoowwan dhiiga baay'ee qabaachuudha baatullee dhiigni xiqqoon ni cobaa. Maaliif ni cita yommuu citutti dhiigni gogaan keenya yommuu citu dhiigni xiqqoon ni jira. Akkuma kana membreen haphiin sun yeroo citutti dhiigni xiqqoo dhangala'uu danda'a. Garuu immoo dubartoota hundumaa dubartiin durbummaa qabaattee dhiigni irraa dhangala'uu dhiisuu danda'a. Kunillee keessiiwwan akkasii baay'inaan argineerra jechuudha. Hospitaala dhufanii yeroo itti arginus jira waan ta'eef haala kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa ulfaadha.